dhibaatadana haysa waxay tahay jaarso weli may baraarugtay waxaad dhegeyso may baraarugtay ma og tahay dhulkeeda in loo socdo taasaa horta dhibaata irdu wax weeyaan fahanka horta wax kasta ugu muhiimsan anu arkayo fikradayda tolkay jaarso weli wax ma fahmin waxba u dhiman wax badan baa u dhiman waxaa loo baahan yahay inaad horta siyaasadda fahantid macnaha loo jeedo iyo xagga loo socdo inaad fahantid taa haddaadan garanayn salaadka qiblaad loo tukadaa siyaasadduna sidaas oo kaley dariiq leeda war waad arkaysaan maanta in la rabo dhul jaarso in la qaato oo dhulka reerkoodu ay leeyihiin huwantaas ay leedahay ay ka dhigato ayaad arkaysiin maxaa inoo malaa jaarso tala inaan keenna loo baahan yahay mogta arrinkan wuu daba dheeraaday arrinka jaarso wuu daba dheeraaday sideen wax ku xallin karaa sideen wax u fahmi karaa sideen isu difaacnaa sideen maaragtay boobka dhulka lanagu samaynayo aan maaragtay uga badbaadnaa taa inaan isweydiino soo innaga nooma taalo goorta la isweydiinaya laakiin waa goorti markastaan arkaynaa dhib ka socda halkaa banka diida waaleed oo la leeyahay jaarsaa la laayay jaarsaa lagu soo duulay jaarsaa xoolaheedii la qaatay jaarsaa beeraheedii la daajistay yacni taas waan ka bixi weyna 7 sanay joogtaa weli ma innagaa khaldan qaladkaan kuu jiraa innaga gudaheenna weeyaan yaana been isu sheegin runta inaan farta iska saaraa loo baahanya baad dhegeysta war weerarkani waa ku joogta ah habeen iyo dharaar aan loo kala dayn ummadda jaarso dhib alla dhibkii la karo in lagu sameeyo cadaabun bayna nagu soo dejinayne ee maaragtay waxay karaan oo dhan way nagu sameynayaan waxa itaalkoodoo dhan noolama hadhayaan waad arkaysaa ubad jaarsaa la laynayaa beerar maaragtay jaarsa ay leedahay baa xoolo inta la geeyo la daajinayaa guri ay jaarsa leedahay baa la burburinayaa military baa dhar military inta lasoo xidhay iyaa maaragtay dhibaatada dhan jaarsa loo geysanayaa aawa ummaddii jaarso aawa dadkii odhan lahaa war may way noo gaadhay dhibkani wuu naga batay ma yeelayna haddeetoole dadkii odhan lahaa aaway baad dhegeyso ilan wax loo baahan in la fikiro weeyaan wax maanta jaarso weelanaya waa dowlad ku sheega Mustafa Cagjar weeyaan waxana weeraraya waa liyu booliiska Somali state waxaan oo dhan wad ilaa haduu qabiil nagu soo duulay waxaan la qabiil kana nagu soo duulay oo qabiil kana asaan nagu sameeyay ma odhan lahayn qabiil annaga nagu soo duulay annagu waa dowlad wax nagu soo duulays waa dowlad wax rabta dhulka inay naga raabto waa dowlad wax dhulka inay qaadato rabto dirays dowladeed baa la xidhan yahay baawro dowladeedna waa la wataa jaarsa isu difaaci maxaa inoo malaa tala innagayna joogtaa inaan isweydiino in la ooyo un maaha mar kasta in la ooyo oo la calaacalo ma aha rag buu ilaahay naga dhigay tala keena tala inaad la timaadaan baa loo baahanyay baad dhegeyso tala la-aantu dadka waxay muddaa dhibbay baddaa dadku markay tashan waayaan isu iman waayaan gamcaha isqabsan waayaan dantooda ka seexdaan maaragtay dhibka maanta jaarsa haystoo kale iyaa maaragtay ku dhacay seen ku badbaadinaa ubadkeenna seen ku badbaadinaa beeraheenna seen ku badbaadinaa dhulkeenna taladii yaa looga baahan yahay jaarsaa looga baahan yahay
markasta inaan nidhaa waana la soo weeraray uun maa sibay dhaantaa jaarso maanta hadday wax weerari lahayd oy ugu tegi lahayd meesha ay joogaan ugu tegi lahayd waxaani ma dhaceen kolkaad wax weerartid oo habeen iyo dharaar aad weerar ku jirtid waa lagaa baqayaa haddaad tiraahdo ilmahay anu gurigayga umbaan fadhinayaa beertayda dhexdeeda umbaan fadhinayaa dee beertaadaa lagugu imanayaa ma shaqaynaysa sheekadaas beertaada inta lagugu yimaado iyo asaad doon lagaa yeeli ta maanta dhibka annaga noo keenaysa waxa weeyaan war waxa weeyaan qofka waxa loogu tagaa fadhiga isagoo fadhiya loo tagaa wala kulli wad dhimanaysiin beereedii baad ku dhex dhimanaysiin inagoo iska socdaa laydin dilayaa inagoo waxba biin baa laydin dilayaa dhimasho kolley waa dhimasho mar hadday dhimasho tahay cadowgaaga meesha uu joogaa loo tagaa marka ay maradu ka baylahdo iyaa la eegtaa may samaysay jaarso ma samayn halkaasay fadhidaa oo leedahay waana la soo weerar waxa naga qaldan ee ma aragtay aan ilaa maanta isdaba jiidanayo waxani ilaa waxan way dheeraatay sheekadan waa la isla ogyahay mustafa cajir inuu ogeyn baad moodaysid waxan abiy ma inuu ogeyn baad maranaysid waxan abiy wuxuu ku dhaartay oromo meel kasta oo ay maaragtay xuduud ku leedahay inuu dagaal ku furo abiy axmed wuu ku dhaartay abiy axmed wuu ku dhaartay mustafa cagjar amar abiy axmed siiyey buu wadaa abiy axmed wuxuu ku dhaartay oromo inuu dhammayn doono meel kasta oo ay maaragtay xuduud ku leedahayna inuu dagaal ku furi doono abiy axmed isagaa ku dhaartay mustafa cagjar wuxuu og yahay amarka abiy buu og yahay waxaan waa la is og yahay geesinimo wadatashi iyo caqli iyaa laakiin lagaga bixi doonaa jaarso runta haddaad doonaysid maanta cid kuu naxariisanaysa haba yaraatee ma jirto dhulkaaga masnada miidhana dhulkaaga ma aragtay heedu ay ka baxayso qamadigu ka baxayo haruurku ka baxayo ee ilaahay jannada ka dhigay iyaa la rabaa maalin cad in lagaa raro jaarso haddaad wax fahmaysid wuxuun baan xaqaafi haddaad tirahdid ma shaqaynayso dhulkaaga geesnimo inaad ku difaacataa loo baahanya haddaad geesnimadaa la iman weydid maalin cad baad ka guuray dhulka already waan ka guuray jigjiga soo waan ka guuray aaw hantidii jigjiga jaarso u taale soo maalin cad la biliqaystay ee la gubay waan ka lugaynay jigjiga banka diida waaleedna sida jigjiga oo kale ayaan uga lugaynaynaa haddaan geesnimada aan keeni weyno oon maaragtay raganimadeeda aan yeelan weyno dee banka diida waaleedna waan ka lugaynaynaa jaarso yaanaan been isu sheegin laguma daynayo adeer naa quruxdan haddaad qabtid geesinimadeeda waa inaad lahaata haddii kale naagtaa quruxda badan dee rag baa kugu dili jaarso banka diida waaleed oo qurux badan oo janno ah oo ma aragtay wixii hadhulka saa loogu tuuro uu soo baxayo iyay haysataa laakiin geesinimadeeda haddaad yeelan weydid dee rag baa kugu imanaya taa ogsoonow taa waa ina ogsoonaad haddaadan rabin inay rag ku qaqabsadaan naag foolxun baa la iska guursadaa dhagaysto gabadh foolxun oo ma aragtay dee ilaahay baa dadka abuuree aan ma aragtay iyaa la iska guursadaa nadiiftaadaasaad ku noolaanaysa bilaa aliyad xoolahaagu waxa weeye xalaal cid kuu soo dhawaanaysa ma jirto halkaasaa lagaa mari waxaagu waa nadiiftaa laakiin gabadh qurux badan baan guursanayaa ammaanna waan ku daaqaya ammaanna waan ku fadhinayaa
تهم دحي كريسو adeer taa wada ogsoontiin dhulka aad jaarsa haysatid banka diida waaleed waa la yaqaanaa waxa ka baxa iyo waxa uu galo iyo waxa uu gudo waa la yaqaanaa raganimadeedii haddaad yeelan weydaan ood maaragtay isdifaaci weydaan waana la soo weeraray waana laga dilay 3 baana laga dilay 4 baana laga dilay hada sheekada un ba soconaysa he هذا كيسو جنس نمد إن هذه يرتد بالو بانية هلا السلام عليكم هلا السلام عليكم عليكم السلام عليكم عليكم السلام حاج أكن حاج نجا مال جتا تبين جارسون تني جبات بديدا والد فرد شوف ده مني مال جت eebar dubbachuu naagaltee jirti wana terraasaa jirtu si dhaggeeffachaatiin jira rakkoon teenya tan diida waaleet jaarsoon isiif dura dachiisii irraa raftee jirti akkuma ti'atte ni haafannaa wannin afaan oromootti deebisee jiruuf jaarsoon diida waaleet ama 8 guutuudha dhufu jirti isii sirritti namoota ni beeka isiidhaa warri diida waaleet kophaa dhumu jiru warri gaara gurraachaa ilaa hangammaa caldee qotochaa jira yoo warri diida waaleet ihin iyyanne gaara bahanii aboo koota biyyanu rafrachu jiranii koota hin jenne namni wayii akkanumatti lafa ol kaa dhugaa istaraajiin kun istaraajii guddaa dheera barbaachisaa ummanni nu dhawaa jiru kuni meeshaan isaanii boosaasorraa bitamtee fi qaxxitaa diida waaleet dhufu jirti nuti immoo obboleeyyan keenya kan silaa obboleeyyan jennee himannu ilmaan afran qalloo akkuma harargetti ilmaan afran qalloo OMN ni dhageessini himti miidiyaan oromoo guutuun ni hima numa dhaggeeffatan bes rabbii maal nu godhe seeta falastiin nagarre israa'el irra bobbaaha addunyaan dhaggeeffatanuu nu godhee jiraachuu tokkoffaa obboleeyyan keenya kan oromoonis callu jettee jirti oromoo irraas dabarre afran qallootis calma jeenu jira jechuudha hatta ollaa keenyaa kan ilmaan dagaa yoo enne warri nooleen teessee nagaan qotachuu jirti ni dhageessu waan addunyaa irra deemu jiru kana maaltu si jira jechuutti jiran sabira kuti jaarsummaan jaarsogoorootu tattaa'u jirti ni dhageessi halkanii guyyaa ammoo jaarsoon diida waaleet ama 8 guutuudha lollitti deemu jira ama 8 guutuudha lollitti deemu jira jaarsoon istiraajii kana yoo jijjiirin oromoon afran qalloon osoo oromoo taanileen afran qalloon istiraajii kanootti hin deeffatin akka ogaadeen gii bira dhaabbatee yabarreen bira dhaabbattu bartiraan bira dhaabbattu wanni soomaalee jaan guututti gii bira dhaabbata laakiin nuti ummanni keenya kan oromoodha keessa afran qalloo oromoon taannu ol jirti afran qalloo mataan siidha oborraan cal jettee dhaggeeffachuu jirti halkanii guyyaa jimaa isii keessaa bahu qabeenya guddaa keessaa bahu jira nooleen awwadaa keessa halkanii guyyaa oomisha jimaa isii Soomaaliyaa deemu jira waa takkaan warra diida waalee bira dhaabbachuutti jiran uummanni warra diida waalee halkanii guyyaa dhumaniiti muka gurraacha keessa isaa keessa dhaabbatanii halkanii guyyaa rasaasa qabatanii kan ofirraa eegaa jiru halee waan OMN dubbatu halee namuu gurraanii qaba ni dhagaya warri biyya alaa jiru akkasuma jiran caal jeetaa hojjira jechuudha kanaafuu oromoon bakka takka dammeeyxee ilmaan jaarsoo bira yoo dhaabbatin afran qalloo yoo ilmaan jaarsoo istiraajjiin yoo jaarsoon xiqqoo duraate tokkoon isaanii akkam tokko hanoolee yoo taa'e kombolcha taa'e waa takka gurgurachuu hin danda'u beekadhu laakiin uummata xiqqaa hanga xiqqaa diida waalee taa'u kanarratti haaseefii jira jechuudha kanarratti qabeenya guddaa oromoon ni qabdi laakiin oromoon dammeeyxees waan takkas biraan hin dhaabbattu anima ilaalcha yoo inni irraa qabu wanni dhaammadhu qofa wanni sirra dhaammadhu qofa oromoo akka oromootti yoo enne keessaa'u akka afran qalloon uummata jaarsoo bira dhaabbachuu qabdiin jechuu jiranii addunyaarra jiru kan ala jiru kan biyya keessa jirus qabeenyi kuni qabeenya isaaniiti obboleeyyan isaaniiti uummanni kuni halkanii guyyaarra dhaggeeffachuu qabanii jechuu qabani kanaafuu akkasii ilmaan oromoodha ilmaan jaarsootti dimmachuu qaban yoo nagarree booda
wanni diida waalet amma saddeet nutti itti deemu jirtu tuni nutis nu dhuftii janii hayaadan yoo taate ilmaan jaarsootitti oromoon afran qalloo dirmachuu qaba ni dhageen halkanii guyyaa ni dhaggeeffatan ni harkan ijaan ni dhageyan guyyaarra OMN dabarsu jirtiif guyyaarra horii biyya keessaa dabarsu jira akkasumatti warroonni ollaa keenyaa huume nooleen afran qalloo ala obarraan ilmaan jaarsoo bira dhaabbachuu andaamsa tokkochaa kanaan qabaa kana akka addunyaa irratti warra Awurooppaa jirus namuu dhaggeeffate waan kana manguddoon afran qalloo waan kanarratti irraa gatteessee waan kana irraa haasa'uu qabdi habiyyi hunda jiran irratti irraa gatta'anii waan kana jedhamuu qaban jechuudha. Akkasumatti akkuma tireeffattu sanii magaalaa Jijjigaa keessa Oromoo dheengadda baaneef namoonni beeka. Sagantamii takka keessa ni beekna Jijjiga keessa waan ture. Gaafa lola ammaffaa ka jaarsoodha. Jaarsoon humna isin Jijjiga keessa qabdu Oromoon waan Jijjiga keessa qabaachuu turte ni beekti Oromoon. Dhugaa. Waajjira hunda keessaa qabaa jirtu. OBDOon akkasii keessaa qabaa jirtu. Dhaabni Oromoo guutuun Jijjiga keessa waajjira qabaa jiru. Arreesi jirti Oromoon. Ogaadee warqeen irraa dhufee Jijjiga kun warraan tana fooqee hundatti ijaarrate jechuudha. Kana hunda eenyuuf godhu jira duba. Namni obboleessa irratti ba'aa dhiibu. Inninis mutu wataa beekadhu. Dhugaa. Rakkoon Oromoon uummata jaarsota irra dhiisu jirtu. Rakkoo dheengaddaa amata sadii dura keessaa raafanii kunoo shawaa keessa ganna qanii beekadhu. Isaanumaas irra ciisee beekadhu. Silaa dheengadda falmatanii nuti Jijjiga teenyaa jedhanii booddi falmatanii. Arra Jijjiga keessa Oromoo guuranii shawaatti hin naqan. Dhugaa. Sadagaa godhan jechuudha. Somaaleen hanga xiqqaan tuni kunoo dhagabbuuri hordheer irraa dhuftee carra kunoo daanyummaa hidhatanii waraana ta'anii kalee ija isaaniitiin harkan. Waa nuyyuu poolisii uummata jira waalee keessa dhaabbatee rasaasa dha'u jiru. Ija isaaniitiin agarte Oromoo guutti garte. Waraana mootummaa qameeshaa mootummaa qabu nuyyuu poolisiitu uummata jaarsoo dha'u jira. Akkasumatti egaa Oromoon xal jettee ijaalee eegu jirti beekadhu. Oromoon tanisiitu rakkoo irra jira. Oromoon irra waa takka ififuu rakkoo irra jirti. Harargee wanni takka irra hin jirtu. Qabeenya asirratti harkaa qaban. Harargee waa takka hin jirtu. Harargee rakkoo harka qabdu. Warri mootummaa jidala guutuun harargeedha amma. Harargee keessaa'uu akka obboleeyyanitti afran qalloon qabeenyaas ni qabdi. Takka mee biyya isaanii hayyaanyittu qabu jira isaan keessa. Dhugaa. Nooleen nagaan dalagaa jirti qabeenyi tunni caaga guuru jirti Somaalee. Awwadaa keessa jimaa akkanii guyyoo akkasii keessaa bahu jira. Oborraa keessa akkasii gabba'u jira. Diree dhawa gurgurachuu jirti. Warri diida waaleet maa geessu jira mee rabbitti si haqa Ahmad Bashiir. Warri diida waaleet rakkoo isaan keessa jiran waanuu agarru kana beekan. Dhugaa. Kanaafuu anu wanni jechu jiru har'a afaan Oromootiin jecha kana akka Oromoon addunyaarra jirtu guutuu jecha kana dhageessee. Dhaamsa Oromummaadha dhaloota Oromummaa Oromoon akka waan kana dhageeffattee wanni jechu jirtu addunyaan ni dhumti ilmi keetiif lafti teemmoo eekkadhu qaama keetiif lafeeteeti. Galatoomi adeero galatoomi. Kanaaf afran qalloon uummata qabeenya kan addunyaa uummanni nu irraa harkaa nu gurratanii beekadhu. Laakiin qabeenya rabbiin kanneef kan obboleeyyan isaanii biraan afran qalloon akka bira dhaabbattuu kanaan addunyaa irratti naa dabarsi warroonni keessaa Awurooppaa bakka hundi jirtu. Ilmi jaarsoodha ammoo inni waan dalagurraa qabeenyi isaa guututti waan baatii irraa fudhatu cinaadha ilmaan jaarsooti kan nu qaba. Oromoo jaarsoon keessaa gaara gurraachaa warroonni Awurooppaa jiru guutumatti ni beekan wal beeynaasi. Qabeenya qarshii 50 fi wanni hunda gargaarsaami. Ilmaan jaarsoo hagaara hadiida waarsa osoo hin jenne ilmaan jaarsoo qabeenya baasanii biyya isaaniitiin dhiiga isaanii kafaluu qaban. Akkasumatti biyya keessaa'uu warri Oromoon jaarsoon keessaa'uu Itoophiyaa keessa waliin jirru keessaa ilmaan jaarsoodha kan afaan Oromoo dubbatu. Kan ijaamma obboleeyyan isaanii gargaarutti hin jirre. Warroonni afaan Oromoo dubbatan kan addan jiru kan Awurooppaa jiru kan takkaawwan baasanii jira kan nuti beeknu. Uummanni jaarsoo afaan Oromootiin dubbatan uummata jaarsoo bira dhaabbachuu qaban. Dhugumatti yoo namni jaarsoo waliin taane beekadhu kun. Dhugaa wal bira dhaabbachuun waanuma jiru garuu biyyi tun yoo saamamtallee biyya Oromooti. Biyyi tun biyya jaarsoo qofa osoo hin taane biyya Oromoo hundaatu biyya qabaa. Istaraajii kasaaniiti. Hatti waa guddutan kasaaniiti. Hatti moodatti gurguratan magaalaa isaaniiti. Akkasuma warroonni keessaa afaan Oromoo dubbatan. Ilmaan jaarsoote kabiyya ambaa keessatti saree bareedduu rafu jirtu. Saree ati rafu jirtu. Takkitti iddoo xiqqaate doolara kumsa dii gurguramti.
obboleessi kee immoo diida waalee keessatti ahaawamaa jira beekadhu. Sani Oromoon wal bira dhaabbachuu qabdi khaasatan. Kanaaf obboleeyyan keenya kan afran qalloo immoo ija bakka biraatiin ilaalan ilmaan jaarsoo biraan dhaabbachuu qaban. Ammoo ilmaan jaarsoo istaraajitti hasiree $100 $100 Ameerikatti raftu. Obboleeyyan kee biraan dhaabbadhuun jala lafti jaarsoodhaa Soomaaleen tol mari'attee jirti. Mus waan girii fi harabiin jirtu dubbiin Soomaaleen tol mari'attee jirti. Jijjigaan sarkaa fuudhamtee jirti. Ammaas diiduu waalee sarkaa fuudhamaa jira gaa. Baaqota bakka seentu siif beekotu deemtu hawaash seenuu jiraattanii. Galatoom Adaro. Ana akkasii Ahmad Bashir akkasii assalaamu alaikum sinjaa. Galatoom Adaro galatoon haala galatoom waanuma dhugaa hime gurbaan. Dubbiin tun dhugaa. Jijjiga lafa jaarsoo qabeenya keenya hunda kaan gubanii kaan saamanii ilmaan jaarsoo buqqaasanii raafanii mee biyyuma teenya keessa. Okay, maal jenna abdiilee tana hundaa'uu isaa godhe. Abdiilee ilma adeera isaatii dhufe ammaas Mustafa Agjar jechuun abdiilee ilma adeera isaati. Karuma san irra jira karuma abdiilee irra jiru sanuma irra jira inninis. Arkaa jirtan. Obbidoon silaa kan qabaatte oofisii keessaa qabaachuu turte jijjiga keessaa. Biiroo qabaachuu turanii. Isis keessaa baasanii uummata jaarsoos keessaa baasan. Lafti tun lafa jaarsooti jijjiga. Amma jijjigaa miti dubbiin diida waaleet. Jijjiga fudhannee diida waaleet irraa fudhachuu qabnaa. Egaa dhugaa isaaniiti gaa. Yoo quba kana kennite quba lammeessaa ammas kan nu qabda qaaboo. Haajira Somaaliin abeessa farla siiyey far labaat doonti bale. Somaaliin akkan jirtu. Jijjiga nu harka seente ammaan booda diida waaleetu nu harkan seenne isin nu harka seene qaba. Kana amma pirogiraamiin isaan oofu jira. Jijjiga garuu karaa keenya abadan abbaa feetallee haa taatu gaafta kan numa deebifna jaarsoon numa deebifti gaafta. Waqtuma fudhatti. Garuu isaan arra jijjiga nu harka seente kalaas diida waaleen sirraa fuudhuu qabnaa. Oromoon abbaan qabtu haa miskiina ilmaan hiyyeessaatii bara Oromoon hiyyeessa taatee bara. Hiyyeessni yoo abbaan qabne abbaa fedhitu kabalaa. Amma kabaluma sanii jira. Abiyoot Kaasaawun diina Oromooti. Oromoo fakkaateeti diina Oromoo. Oromoon hin barbadeysaa jechuudha Abiyoot Kaasaawun. Meelaala dalagaa inni namichi kun dalagu jiru. Daangaa hunda akka Oromoo lolotti banan. Walloo harku jirta lolo banan. Jaarsoon kun lola jirti. Arsiin lola jirti. Maali Boorana lola jirti. Jiruu qabnu bara. Jiruu tam qabna maal jiruu maal qabna.